buune naaf ibsaan walitti sin buune walisi miine walisi lolle naaf ibsaan ibsaa yeroo sanitti maaliif manni kiyya osoo ati jirtu osoo isisiif jecha jirta maaliif nan barbaadina maaliif manni kiyya saamama maaliif kan jedhuufin yeroo sanitti gadhiise tokko olii gaddeemuudhaan na barbaaduudhaan jaratti dhaadatuudhaan sochiin inni godhin hin jiru jechuudha. Sochii hedduu godhe hagas as viidiyoon sun na seenisee achirra dhaabbadha gariin osoo nubatiin quban gubatiin jette Oromoon dachaas akka waan nuti wallollee osoo bilbileeyyuu ibsaan gaafatiin osoo bilbileeyyuu maali hin jedhin gabbayeen arrabsoon natti duuluun akka kiyyatti naaf gadillee qinfamu waan akka garaasii hin qabu dhimmallee sirraa hin qabu kabaja ibsaa qabu kabajan sii qaba eega araaramnee walii galle wanni ati gadoo garatti naa qabattee waan gattufte deebitee arraabduuf hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu isiniin jenna. Alhamdulillah jirra galata isaa isin nagaya jira. Igaagaa haalli nuti keessa turre haala ulfaataa ta'us immoo akka isinitti fudhataa jirtanii fi akka isinitti yaaddaa jirtan waan naaf ibsaan walitti buune naaf ibsaan walitti sin buune walisi miine walisi lolle naaf ibsaan ibsaa yeroo sanitti maaliif manni kiyya osoo ati jirtu osoo isisiif jecha jirta maaliif nan barbaadina maaliif manni kiyya saamama maaliif kan jedhuufin yeroo sanitti lole dhugaan lole leesh obboleessa kiyya naman abdadhu naman jaaladhu naman kabaja qabuu fi saniif loleen jechuudha. Haala luutii hagas yaas dhugaa jirtu argeetiin ture dhugaan isa akka jirtu na barbaade moo nan barbaanne kan jedhu sirritti addaan baafadheetiin jira. Hagan achi bahe viidiyoo inni na barbaadee waraabee gadhiise tokko olii gaddeemuudhaan na barbaaduudhaan jaratti dhaadatuudhaan sochiin inni godhin hin jiru jechuudha. Sochii hedduu godhe hagas as viidiyoon sun na seenisee achirra dhaabbadha jechuudha. Baay'een seenee osoon viidiyoo san jalqaba ka argu taate osoon kan sirritti dura hubadhu taate ibsaa walitti hin buune yookaan akkasiin jechuun ture jechuudha. Amma immoo natu itti balleessa waan ta'eef dirqama ka'iitiin mana isaa deebi'uun qaba. Mana isaa deebi'ee ammas wanni wallollee yookaan wal dhoyne tokko hin jiru. Yaada wal mormine malee sammuu wal mormine malee maaf akkana naan ta'ina maaf akkana naan godhinaadha jecharra wal mormine malee walitti dubbanne malee yookaan sin dhabamsiisaa sin ajjeesaa miti. Sananis hin jenne innis hin jenne kanaaf gara biratti nu hubatinaa gara biratti nu fudhatinaa. Naaf ibsaan akkuma dur wajjin jirru akkuma dur waadaa walii gallee waliin hojjechuudhaaf waliin rakkoo jiru hunda waliin qoodamuudhaaf gaddaaf gammachuu waliin qoodamuudhaaf waadaa walii seenne waliidhaaf waadaa seenne itti fufnetti akkasumatti jirra. Rabbi galanni haa ga'u alhamdulillah. Kanaaf namoonni hedduun gara biratti nu fudhataa jirtan jechuudha. Gaafii isa gaafadhee fi akka waan dallansuu wayii isinitti hin fakkaatini. Amma gara isaatiin deema konkolaataa kiyya kaafadheetiin jira amma konkolaataa keessan jira salphamatti ibsaa bira dhaqee bira taa'ee isin argisiisa nafaana turaa gadhumatti asumaanuu yaadaan qaba yaada birallee maali yoo jettan namoonni gariin osoo nubatiin quban gubatiin jette Oromoon dachaas akka waan nuti wallollee osoo bilbileeyyuu ibsaan gaafatiin osoo bilbileeyyuu maali hin jedhin gabbayeen arrabsoon natti duuluun akka kiyyatti naaf gadillee qinfamu dogoggora jedheetiin fudhadha. Yoo dhimma kallattiidhaan narraa qabaate yoo ninka isa miidhee jiraate kallattiidhaan na gaafachuu qaba malee gabbayee maammeen akkana maammeen akkasii jechuun isaa akka kiyyatti dogoggora ufulaalii jedhaan obboleessi kiyya. Yoo dhimma narraa qabaatte yoo lakkii gadoo amma duraa san kuufattee hagammaa deemtuni nuti nama gadoo garatti qabatuu miti nama waan tufe arraabuu miti ani jechuudha nama waan gad tufe deebi'ee arraabuu miti. Kanaaf waan dabre waan keessa kun waan irra walii tarre waan dhiifama walii goone waan dhiifamaan irra dabre
abdii isinirraa qabuuf maanan barbaadinaa jedhee ibsaa gaafadhe malee an haa ati gabbaatee dallansuu yookaan dalagaan isaa akkana duruu isa beeyna duruu najisa duruu maali jettuufi miti soo kanaaf ani kanaaf bakka hin kennu an dhugasitti mubbuleessa kiyya an akka kiyyatti gad waa takka garaasii hin qabu dhimmallee sirraa hin qabu kabaja ibsaa qabu kabajan sii qaba araaramnee jirra walii gallee jirra guyyaa keessa immoo eega araaramnee walii galle wanni ati gadoo garatti naa qabattee waan gattufte deebitee arraabduuf hin jiru yoo ofii arraabde malee hangama kiyya namallee wanni an arraabe takka hin jiru wanni an siqee kulleen hin jiru wanni an sarrabsulleen hin jiru yoo rakkoo qabaatte koottuti maamme namiiti akkana na goote jedhiitii na gaafadhu sirraa fixadha gabaabumatti mush gabbaateetumaan durillee akkana ture hin tussane ka dur dhiifama uummanni oromollee dhiifama naa godhee jira ibsalleen dhiifama naa godhee jira atis dhiifama naa gootee jirta nuti waan ani maamme nama waan gattufe arraabuu miti ani najisa akka keetitii miti dhugan siima ani najisaa miti kanaaf uflaalii dachaas keessatti uflaalii yeroo diinni harkaanu qabutti yeroo Nasraddiinii fi Abdiin lubbuu nu fuudhanii nu gaaga'uuf waliin nu dha'uuf wal nu nyaachisuuf nu nyaatuuf akkana godhatan yeroo isin yoo ati as garagaltee akka waan an ibsaa wallole akka waan an ibsaa miidhuu deemu akka waan an ibsaa argitee xilaata godhe ibsaan irratti naan ta'u bibi ani nama ibsaa loluu miti nama waan gattufe arraabuu miti waadan kiyya waadaa akkuma dura galeef waadaa walii galle sadi jechuudha kanaaf waan gattufe nama arraabuu miti yaa kanaafi akka waan ergama jaraa qabuu tokko fakkeessitee haasa'uun uflaalii siin jedha waan dogoggortee na fakkaata ani gama kiyyaan waan akka haasofte sanillee sirra laalu lakkii maammee namiitee ani gadoon tiyya gammaa garaa na jira siif rabbi walitti dhaqatan dhiifama walii goon ittiin quba qaba yoo garatti naa kuufattee deemtellee jechuudha maqaa uummata oromoo maqaa uummata bal'aatiif dhiifama walii goone uummata fuula duratti waadaa walii seennee gara Nasraddiinii fi Abdii ofirraa dhoorguu eegallee jechuudha waliin anaasihii ibsaa taane wantumti waan gattufte deebisee si arrabsiisu san maalii wanni narratti si dulchiseef maali abiibii kiyya rakkoo narraa qabda maal si balleesse na himadhu sirraan fixaa yoo rakkoo qabaatte narra ani nama argitee waan jedhe irra deebi'uu miti waan gattufe deebi'ee irra garagaluu miti nama nyaatuu miti an bineensaa miti an osoon isinitti araaramuu fedhan qabaannee jaruma biraan deemne nageenya naa wayya nagaa nama jaalatu ani nagaa nu wayyaa jaraayyuu yoo dandeenye ni araarsinaa nageenyi nu hunda jidduutti bu'uu qaba yaada jedhu ufa mansiisee kira keessan dhufe malee yookaan hagadoo naa qabattanii miti ani bar waan gaafa duraa guutuu irraanfadheetiin jira arraa akka obboleessa kiyya qaalittiin silaala lubbuu tiyya si dura wareega jedheetiin abdii qaba wanni fedhe yoo galee lubbuun tiyya si dura kennamte osoo an jiru na duratti miidhamtu jedhe nama murtii ofitti kenneeti ati garuu akkasii miti akkan achi ilaaletti akkan viidiyoo kaalaalee hubadhetti nama guyyaanatti eeggatu na nyaatuudhaaf gabaabumatti nama na dhabamsiisuudhaaf guyyaa eeggatu nama na kuchisiisuudhaaf guyyaa eeggatu viidiyoo keettu jedhe anaa miti kanaaf wannan si jala balleesse tokko hin jiru wan ilmoo si jalatti najjeefne amma booda yoo argaatiyya dadhabde narraa goruu ni dandeetta garuu oluma kaateetumaan akka kormaa saree nama koruun hin barbaachisu uf laalime akka kiyyatti an uf laalisii jedha natu badii qabaa jalqaba uf laali naafi ibsaa waliin lolle abadan waliin sin lollu asii achis waliin lollu walillee hin lolle naaf ibsaa walii hin lolle
nama bira taa'etiin viidiyoo isinii waraabee ibsaa wallollee naaf ati nama jedheeni isin argisiisu anam amma biran deemuun konkolaataa keessan jira waan ta'eef bira deemee ibsaa naaf ati wallola qabna manaaba wallollee dhaqe bira sirriidha dha'inee viidiyoo wajjii waraabne maaliif nan barbaadini abdii fi jaalalaaf kabaja isaa qabuufiin akkas waliin jenne malee diinummaa fi miti diinummaa osoo taatee mana isaan dhaguuf ture aarii odoo qabaadha ture mana isaa dhaqee achiin dhaqee wannoon jedhuun ture sila asumaan hafee itti dhaadadha ture wanni dhaaduu nageesse maalidha namni kun naa ifaajame hagana gasan jedheenuu viidiyoo isaa laale nama argitee maatii fi dhiisee ala keessa deemee na barbaadaa ture mana jalaa jijjiiratanii yaaliin inni godhin hin jiru haa galatoomu galata qabaa kabaja qabana bira yoo natti mufatte ibsaa dhiifama naa godhi anuu dhufaan jira gara mana kee deemaa jira anas balleessa obboleessa kiyya qaalii kabajamaa fi jaalatamaa ibsaa nas balleesse yooma badiyyuu taate yooma akka badittuu ka fudhattu taate jechuudhaan badii jedheellee yaadu kiyyummaan si gaafadhe abdii sirraa qabutu si ganna gaafachiise maanan barbaadin jechuun an akka kiyyatti badiidha jedhee hin yaadu akkasanii galatoomaa ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.